Leenjistoonni maarshal aartii magaalota Oromiyaa garaa irraa walitti dhufan qarree leenjisuun danda'amu irratti xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed waliin mari'atanii jiru. Qaamni xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed irratti taasifamanii balaaleffatan kunniin maarshal aartiin jabina qaamaa qofaaf osoo hin taane bilchina sammuutiif illee barbaachisaadha jedhu. Teekwaandoo jechuun bakka sadiitti qoodama. Luka harkaaf sammuudha. Faayidaan isaa qaama keenya irratti jabeeffachuuf waan tokko yoo nurra darbee dhufeef immoo ittiin ofirraa qolachuuf isaaf nu gargaara. Dhibee fayyaa keenyaaf illee baay'ee murteessaadha. Qaamni keenyas jabaataa akka ta'u nu godha jechuudha. Gama maarshal aartii kanaan ijoolleen Oromoo sadarkaa olaanaa qaban hedduu jiraatanis baroota dheeraaf dhiibbaa tureen bakka gahuu qaban hanqachus himu. Leenjistoonni keenya ammallee harka jalaan garboonfataa jala akka jirru isinitti himuun barbaada. Keessumaa amma leenjistoonni Oromiyaa jiran amma ani akka Oromiyaatti qabattoo sadaffaarra jira. Sardidaanirra jira jechuudha. Kun immoo gahaadha. Leenjisaa Oromiyaa miti leenjisaa Itoophiyaa ta'uuf gahaadha. Garuu nuti carraa kan argachaa hin jirru. Saba biraadhaan carraa kan argachaa jiru. Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti afaan Oromoof xiyyeeffannaan kenname laafaa ta'uu isaarraa kan ka'e jiddugala leenjii keessatti dhiibbaan tureera. Gaafaan jalqaba magaalaa Shashamannee irratti bulchiinsa magaalaa Shashamannee irratti ijoollee eebbisuuf dargaggeessa eebbisuuf ba'e afaan Oromoo dubbadhe jalqabaaf jechuudha. Namni Oromoo mana teekwaandoo keessa barannutti hin turre 90 keessa nama muraasa jechuudha. Dhokanneeti. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Gamasaatiin jabaan fedheyyuu naamusa malee waan tokko milkaa'uu hin danda'u. Kaayyoo jalqabne galmaan ga'uuf adeemsa hundaa haala tasgabbii fi naamusa qabuun gochuu qabnas jedha. Teekwaandoon akka isaan irraa baradhetti cimina qaamaa qofa miti, cimina sammuuti. Inni guddaan naamusa. Yeroo baay'ee kan jedhutti milkaa'inni waan hundaa jabina qofa miti. Jabinni waan hunda caalu naamusa. Teekwaandoon naamusa barsiisa namni. Akka itti diina ofirraa ittisu ofirraa haleelu qofa osoo hin ta'in akka itti miira ofii to'atu tarkaanfii tokko fudhachuu duratti balaaf toltuu isaa madaalee tarkaanfii madaalawaa qofa akka kennutti kan irraa baradhee jechuudha. Kun immoo hedduu barbaachisaadha. Waan ani itti amanu wajjin illee deema. Yeroo hedduu akkuma beektutti humna qabna inni qofa qabsootti hin seennu tokkummaan barbaachisaadha. Isaan amma yoo agartu waggaa sochii godhan tokkummaadhaan harki isaanii miilli isaanii waliin socho'a. Tokkummaadhaan socho'uun barbaachisaadha. Kaayyoon deemtuun sun offensive immoo defensive adda baaftee lafa beekuu danda'uu qabda. Sammuu waan san naamusaan execute gochuu danda'uu qabda jechuudha. Kanaaf qaamoleen hedduu irraa barachuu baadhu waan sammuu waan baay'ee irraa baradhe. Meegaa qeerroo fi qarreen akkuma isaanii immoo jiran iddoo hin taane ooluu irraa akkas qaama ofii cimsuudhaan jechuudha. Gama ispoortii kanatti akka dhufaniif gorsa ati qabdu maali? Baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa akkuma isin jedhetti self discipline naamusa dhuunfaa baay'ee ol kaasa. Cimina qaamaa fayyaa qaamaa hin cimsa. San bira darbee garuu naamusa. Dargaggeessi keenya of to'achuu danda'uu qaba. Of to'achuu jechuun sodaachuu jechuu miti. Namni humna isaa namni ogummaa qabu sodaattuun nama humna hin qabneedha. Sodaattuun nama ogummaa hin qabneedha. Sodaattuun nama dhugaa hin qabneedha. Nuyi dhugaa qabna akka Oromoo akka yeroo dhugaa qabna. Dhugaa qabnu san irratti dandeettii barnoota yoo cimsine naamusa yoo cimsine ogummaa yoo cimsine qaama yoo cimsine sanatti immoo naamusa yoo horannu taate dhugaa qabna humna qabna naamusa qabna ni injifannaa jechuudha. Kanaaf qeerroon keenya dargaggeessi keenya magaalota jiran hunda keessatti leenjii akkanaa fudhachuun bakka araada adda addaa irraa fageessuudhaaf cinqii adda addaa irraa fageessuudhaaf akkasumas immoo hawaasa keessatti rakkoon adda addaa waggaa dhufu qaama nageenya wajjin waliin ta'ee to'achuudhaaf baay'ee fayyada. Mootummaan abbootiin qabeenyaa barsiisonni keessattuu maatiin dargaggoonni abdii biyyaa ta'an gama maarshal aartii kanaatti akka dhufaniif jajjabeessuu qabus jedhee jira. Mootummaan intirestii guddaa qaba. Keessattuu dargaggeessi kun yoo bakka hin taane araada irra oole mana farsoo oole mana jibaa yoo oolu taate mootummaan abbaa qofa osoo hin ta'in madda nageenyaa rakkoo shakkii nageenyaa rakkoo nageenya hawaasaa ta'a. Kanaaf dargaggeessi kun bakka akkanaa kana akka oolu mootummaan leenjiftoota kana bira dhaabbatee isaanis jajjabeessaa iddoo leenjii isaaniif kennaa bajata isaaniif ramadaa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maatiin daa'imman isaanii yeroo barnoota akkasumas barnoota boodas ispoortii akka hojjetan maarshal aartii kana akka hojjetan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo hin ta'in mana barnootaa galan bakka hin taane dhagaa jechuudha. I grew you some kale cause you don't eat meat. I like your pictures and I favorite your tweets. I harvest silkworms just to make you some sheets. Whoa.
worry about her, don't you ever worry about her, cause I'm gonna give you everything, everything I got your back. I'm taking taekwondo. If people mess with you, I'll kick them with my toe. Got the situation under control. You know I'll always be your lifelong goal. I say I'm taking taekwondo. If people mess with you, I'll kick them with my toe. I got the situation under control. You know I'll always be your lifelong goal. I say, cause you're my number one. You're my number one. I got your back for sure. You know I'll always be your lifelong goal. I say, Boba'a warraaqsa urjii qabsoo keenya Dullaayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN ulfaadhu roorroo godaansitee OMN dagaagii irra nu aansitee Dullaayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN dagaagii irra nu aansitee OMN ulfaadhu roorroo godaansitee Afaan cunqurfamoota OMN dhokata ifa goota OMN Afaan cunqurfamoota OMN dhokata ifa goota OMN Itti gabroomsaa ol qabdee lallabdee mataa saba keenyaa qabsoodhaan ol qabdee situ fafaasaa paaspoortii diinaa OMN situ fafaasaa ejjetii diinaa OMN Kaleessalle akarrattu ndoofte dhugaa qabde kanattu milkoofte miidiyaa haqa daandii kee kacaalu agarra kaayyoo kee furmaata finne si deeggarra har'a si deeggarra boruu si deeggarra yoomuu si deeggarra Kaleessalle akarrattu ndoofte dhugaa qabde kanattu milkoofte miidiyaa haqa daandii kee kacaalu agarra kaayyoo kee furmaata finne si deeggarra har'a si deeggarra boruu si deeggarra yoomuu si deeggarra OMN roorroo godaansitee OMN ulfaadhu OMN dagaagii OMN ulfaadhu irra nu aansitee Wabii Oromiyaa ijaaf gurra keenyaa boba'a warraaqsa urjii qabsoo keenya Dullaayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN ulfaadhu roorroo godaansitee
OMN dagaagi irra nu ansite Ulaya Doromo addunyaat labsite OMN dagaagi irra nu ansite OMN ulfaatu yorro godaansite Dungo gaaf mudama OMN maaltu si dorgoma OMN Dungo gaaf mudama OMN maaltu si dorgoma OMN mul'ata keetifaa eegerratti biqilte daandii bilisummaa keerroo gurmeessite motora qabsoo situ sochoosa OMN rakkoo sabaa koo situ gabaasa OMN borii fille egeree dhaloota hireen kee akka galoota kaayyoon kee kaayyoo Oromoota rakkoo siyaasa Afrikaa sumatu furmaata kallacha saboota wabii Oromoota magaazina yoota borii fille egeree dhaloota hireen kee akka galoota kaayyoon kee kaayyoo Oromoota rakkoo siyaasa Afrikaa sumatu furmaata kallacha saboota wabii Oromoota magaazina yoota OMN ulfaatu rorro godaansite OMN dagaagi OMN ulfaatu OMN dagaagi irra nu ansite OMN rorro godaansite OMN ulfaatu OMN dagaagi OMN ulfaatu irra nu ansite wabii Oromiyaa ija gurra keenya boba'a warraaqsaa urjii qabsoo keenya Ulaya Doromo addunyaat labsite OMN ulfaatu rorro godaansite OMN dagaagi irra nu ansite Ulaya Doromo addunyaat labsite OMN dagaagi irra nu ansite OMN ulfaatu rorro godaansite afaan cunqurfamoota OMN dhokata ifa goota OMN afaan cunqurfamoota OMN dhokata ifa goota OMN itti gabroomsaa ol qabdee lallabdee mataa saba keenyaa qabsoodhaan ol qabdee situ babaasaa paaswordii diinaa OMN situ babaasaa iccitii diinaa OMN kaleessalle akarrattu ndoofte dhugaa qabda kanattu milkoofte miidiyaa haqa daandii kee kacaalu agarra kaayyoo kee furmaata Kinne si deeggarra har'a si deeggarra boruu si deeggarra yoomuu si deeggarra kaleessalle akarrattu ndoofte dhugaa qabda kanattu milkoofte miidiyaa haqa daandii kee kacaalu agarra kaayyoo kee furmaata Kinne si deeggarra har'a si deeggarra boruu si deeggarra yoomuu si deeggarra OMN rorro godaansite OMN ulfaatu OMN dagaagi
Isa urjii qabsoo keenya Ullaya OMN ijaaf gurra uummataati yeroo jennu uummanni Oromoo gurra isaatiin dhaga'uu kan barbaadu ija isaatiin immoo arguu kan barbaadu odeeffannoo qulqulluu otoo itti makin otoo irraan hir'isin waan OMN dhiyeessuudhaaf. Wanni OMN miidiyaalee biraarraa adda godhu kan duraa guutuutti uummataa ta'uu isaati. Erga dhaabate irraa hanga ammaatti guutuutti maallaqa beekumsa odeeffannoo miidiyaan kun argatuu fi dhiyeessu guutuutti uummata Oromoo irraa kan dhufe ta'uu isaati. Waan OMN hojjechaa jiru miidiyaan kamiyyuu yoo hojjetu hin agarre. Hawaasni baay'een sabaaf sablammii birootis dabalatee oduu miidiyaan biroo nuuf hojjechuu dide jedhan gara keenya fidanii dhufu. Nuti immoo miidiyaa walabaa waan taaneef oduu dhiyeessinu hin qabnu. Rakkoo hawaasaa daangaa tokko malee gadi fageenyaan hojjenna. Akkatti immoo eenyu yoo hojjetu hin agarre. OMN uummata biratti ijaaf gurraa uummataa jedhamee fudhatama. Gaazexeessitoota OMN fi hundeessitoota hundumaa akka ija isaatti yookaan immoo akka maatiitti ilaala. Bilbila tokko kennaas qaba. Saateen tokko yoo uumame hoggasuma sagalee fi suuraan deeggaree nu dhaqqabsiisa. Nus waan uummata keenyarraa nu dhaqqabe qindeessinee deebisnee argaa fi dhageettii uummataan geenna. Akkaataa kanaan milkiin imallee biyyatti deebine. Kanaaf OMN ijaaf gurra uummataa qofa osoo hin taane uummatni keenyas ijaa fi gurra OMN. Har'a OMN gaazexeessitoota hojii isaaniitii fi jaalala cimaa saba isaaniitii fi quuqama cimaa qabaniin akkasumas hamilee hojii cimaa qabaniin jecha dadhabe jedhu hin beekneen socho'aa jira. OMN uummataaf hojjeta. Gaazexeessitoonni keenyas uummata keessa oolu. Uummata waliin nyaatu, uummata waliin dhugu. Bakkee uummanni kenneefis rafu. Kanaaf soda waan jedhamu hin qaban. Gooftaan keenya uummata keenya. OMN arra bu'uura hin raafamne irratti dhaabbatee jira. Kara fuulduraatti karoorri OMN bal'aadha. Karoorri keenya kara hojiitti kan jijjiiramu deeggarsi keessan yoo nu waliin ta'e qofa. OMN ijaaf gurra uummataati. OMN nagagi irranu ansite Ullaya Oromo addunyaat labsite OMN nagagi irranu ansite OMN ulfaatu Oromo dansite Dungo gaaf mudama OMN Maltu sidorgoma OMN Dungo gaaf mudama OMN Maltu sidorgoma OMN Mul'ata keetifa Ikirratti biqilte Daandii bilisummaa Kerro gurmeessite Motora qabsoo situ sochoosa OMN Rakko sabako situ gabasa OMN Bori pille egere dhalota hirenke akka galukota kayyonke kayyora mota rakko siyaasa Afrikaa subatu furmaata kallacha saboota wabii Oromoota magaazina yoota Bori pille egere dhalota hirenke akka galukota kayyonke kayyora mota rakko siyaasa Afrikaa subatu furmaata kallacha saboota wabii Oromoota magaazina yoota OMN ulfaatu Oromo dansine